barbaada. Kutaa kanaa walii wajjin dubbifannee eegalla. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 jalqabee hanga 32tti jira ergichi lakkoofsa 25 irraa nan dubbisa. Ilmi namichaa inni hangafni lafa qotiisaa ture. Deebi'ee manatti yommuu dhiyaate sagalee weedduutii fi kan sirbaa dhaga'e. Yommus ijoollota keessaas tokko ofitti waamee maaltu argame jedhee gaafate. Gurbichi immoo deebisee obboleessa keetu deebi'ee gale. Kanaafis nagaa fi fayyaatti waan isaa argateef abbaan kee tuutuun isaa coomaa qalchiisee jedhe. Kana irratti ilmi inni hangafni aaree manatti galuu dide. Abbaan isaa yommuu gadi ba'ee ol haa galuuf giddisiisee isa kadhate. Inni garuu deebisee abbaa isaatiin ilaa ani waggoota kana hundumaa akka garbichaatti siif hojjechuuttan jira. Takkaas abboommii kee didee beeku. Ati immoo ilmoo reettii tokko illee hiriyoota koo wajjin akkan itti gammaduuf takkaa anaaf laatteen beektu. Ilma ta'uu buddeena caalaa mata duree jiru irratti torban baafnee galle. Har'a kutaa kana waliin qaba barumsicha jechuudha. Ilma ta'uu buddeena caala. Macaafa qulqulluu keessatti seenaa tokkotu jira. Seenichi baay'ee waan nama barsiisu dubbate Yesuus Kiristoos. Macaafa qulqulluu keessatti maloota Yesuus Kiristoos barsiisaa ture keessaatii malli inni kun isa tokkodha. Fakkii barsiisuu, fakkeenya hubachuu. Boqonnaa kana keessatti fakkeenya sadii fudhatee akka barsiise meetii badee akkasuma immoo ilma badee hoolaa badee jedhee Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiiseetu isa waa'ee namicha ilmaan lama qabu ilmi isaanii sun immoo badee jedhee barsiise. Egaa namicha tokkotu ture jedha. Torban irraa sagaleen ciccitaa ture waan ta'eef ariifateetan dudubbadhee darba waan guyyaa kan guyyaa irraatti. Namicha tokko ijoollee lama qaba ture. Ilmaan lamaan kana keessaatii inni qotiisuun guyyaa tokko yaada kaasee yaada abbaa isaatiif kaasee abbaa isaatiin maal jedhaa? Kana booda si wajjin jiraachuu waan hin dandeenyee fi qabeenya ani si biraa qabu qabeenya kee keessaatii kan gaafa ta'e qoodii hiriidhaa kennii jedhee gaafata. Sana booda abbaan isaanii ijoollee isaa qotiisuu fi isaa hangafaaf qabeenya kana gargaree laatee jedha. Ilmi inni qotiisuun utuu oolee bulinii isaa silas qabeenya sana hirmaatee mana fudhataa waan hin ta'iniif yaada isaa waan biraatti namni waan jiruuf qabeenya isaa sana fudhatee mana abbaa isaatti bahee deemee eessa dhaqee gara biyya fagootti deemee jedha. Achi dhaqees jedha. Guyyaa muraasa osoo ta'u guyyoota muraasaaf baroota gabaabaaf erga ture booda qabeenyi inni qabatee bahe maal ta'e hin dhume. Calleeffatee galteerota irra jira. Baay'ee jecha nama calleeffatee harkarra kaawwatee jijjiirratee akka qabuuf isaa tolutti akka boorsaa isa yookaan immoo korojoo keessa kaawwachuuf isaa malutti waan qabu hundumaa harkatti qabatee jira waaqayyo sabatti. Biyyaa bahee guyyaa muraasa turanii qabeenyi sun maal ta'e waan harka namaa irraa miti harkaa dhufe. Akka malee gaala mootaa wajjin waan jiraateef jireenya gaala mootummaatti, jireenya gaddisiitti, jireenya abbummaa hin qabnetti, jireenya ilaalchaa abbummaa hin qabne keessatti dhaqee akka fedhe jiraachuu isaa kan jiru. Qabeenya sana hundumaa fiidhe. Biyya sana keessattis beelli yommuu dhufu, ofii isaafis yommuu beela'u, nama biyya sanaa barbaadeetu dhaqee maal godhu itti of kenni jira. Amma kutaan kun fakkeenya Yesuus Kiristoos barsiise kun yommuu baay'ee gurratti qabee dhaggeeffadhu, yommuu namoonni lallabanis, yommuu dubbichas dhaggeeffachuudhaaf qalbii koo irra kaa'u waan guddaa nama barsiisa. Nama biyya ormaa jirutti nama abbaa isaa hin beeknetti dhaqee itti of gadhiise, itti of kenne, dhaqee itti of kenne. Namichis waan guddaa hoolota booyyota haasessuuf, booyyee tiksuuf lafa horii lafa darbaatti
isa eege. Namtichi kun booyya tiksuuf ergee garuu namicha kanaaf akka nyaatiin kennamin kutaa kanarraa nu gata. Mucaan qotisuun kun waan nyaatu dhabee beela'ee isa booyyeen nyaattu kajeele jedha. Isumayyuu garaasaa guuttachuuf hin hawwatu. Torban irraa kana dubbachaa ture. Hin hawwatu. Mana isaa gadhiisee iddootti badee biyya fagoo dhaqee namatti of kennee booyyee dhaqee dabalamee waan nyaatu dhabee isa booyyee nyaatu nyaachuudhaaf garaa guuttachuudhaaf hin hawwee ilmi gara biddeena nyaachuutti deebi'e. Ilma ta'uu nafee buddeena nyaatanii garaa guuttachuutu dhimma yookaan immoo ajandaa ta'e jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Ajandaa ta'e nyaataaf. Ilmi qotisuun qabeenya isaa hidhatee adeemee kan jiruu fi maaliif kan jiru bu'aa mana abbaa isaatiin beekuu akka fedhe jiraachuu waan barbaadee fi bulchiinsa abbaa isaatiin jala jiraachuu barbaanne qabeenya isaa fi karooraaf ajandaa qabaachuusaaf hidhata badaa yookaan immoo hidhata hiriyaa qabaachuusaaf kan isa goyoomsan hiriyoonni kun immoo booddee jireenya isaa irratti dhiibbaa geggeessu waan isa irratti hojjetan. Rakkoon isa irra ga'ee horiin qabatu takkaa dhume beela jabaatu isa mudatee nama hin beeknetti dhaqee kooluu galee iddoo darabaatti booyyee tiksuudhaaf gadi bu'ee beela akka qola booyyee nyaattu jiru nyaachuudhaaf hin kajeelee garuu jira asirratti akka waan tokko asirratti barreessee jira. Garuu jabinni isaa waan tokko jira. Yaada isaa naanneffatee gara abbaa isaatiin yaada naanneffatee akkas jedhe manni abbaa koo keessa buddeenni jira. Mana yommuu jiran ilmummaa malee waa'een buddeenaa hin qabu. Mana yommuu jiran ilma yommuu ta'an buddeenni ajandaan ta'u, buddeenni karooran ta'u. Ilma ta'anii waa'ee dhaaluuti, waa'ee warra abbaarraa mana isaa lafa isaa dhaaluuti. Waa'ee bulchuuti kan namatti dhaga'amu yommuu na jiran. Yommuu gadi ba'an garuu waa'ee buddeeniiti. Yommuu mana waaqayyootti gadi ba'an waa'ee buddeeniiti ajandaan. Har'aa mana waaqayyoo hin jedhu kuni isa namni waldaa keessa jiraatu, isa namni akka koo dadhabu, isa namoonni akka keessan sagalee waaqayyoo dhaga'an kanaan hin murtaa'u. Mana waaqayyoo keessa jiraachuun yaada ofiitiin jalqaba. Yaadi keenya mootummaa waaqayyoo keessaa hin ba'a taanaan rakkoowwan kun hundumtuu ispirichuwaalii yommuu hiiktan appiliikeeshiniin isaa isa kana nutti hima jechuudha. Yaada isaa naanneffateetu buddeenni mana abbaa kootii nyaatamu meeqa jira? Hojjettoonni iyyuu nama meeqa dhugaa isaanii argata? Mana abbaa koo keessatti hojjettoonni baay'een nyaatanii dhufanii kan isaan irraa hafu hedduudha. Ani asitti beelaan baddumaa jedhee yaada kaasifatu. Yaada naanneffate. Isa booda ka'eetan gara abbaa kootii dhaqaa karoora qabatee iddoo jiru ka'ee tarkaanfiin aakshin yookaan immoo gocha jechuudha. Ka'ee immoo adeemsa eegalee gara abbaa isaatiin dhufe. Yaadi abbaa isaatii ilmi isaa galuudha. Amma kan isarra ga'e jabina isaa irra ga'ee kan dhaabbate eeggadha. Jabinni isaa kan warra kana jechuudha. Ilma isaa hangafaa. Ilma isaa hangafaa fi abbaa irraa maal barraa yookaan immoo hiikaan dubbii kanaaf maal nu barsiisa walitti qaba. Waa'ee ilma hangafaa fi waa'ee yaada abbaa dhumarratti maal irraa baranna kan jedhu walitti qaba dubbicha. Egaa ani guyyaa har'aa irratti dubbadhu gaa waa'ee ilma isaa hangafaati. Ilmi hangafni jabina waan gurguddaa afur qaba yommuu asirraa dubbistan. Macaafa qulqulluurra wanta jiru jabina afur qaba. Hangafummaa isaa qabatee jira. Mana abbaa isaa keessa jiraachuu. Lammaffaan sadii maasii abbaa isaa keessa hojjechuu. Arfaffaan bulchiinsa abbaa isaa jala jiraachuu fi abboommii abbaa isaatiin eeguudha. Wantoonni kun arfan jabina ilma hangafa kanaati. Hangafummaa waaqayyo namaa kenne hojii waaqayyootti nama waan
iddootti waaqayyo nama barbaade dhaabbachuun abboommii isaa eeguudhaan hojjechuun akka qajeelfama waaqayyootti deddeebi'uun gargaarsa waaqayyoo malee hin danda'amu. Kun jabina dargaggeessa isaa hangafaati, ilma isaa hangafaati. Laafinni isaa waan gurguddaa afur. Obboleessi isaa badee yommuu galu ofiisaaf manatti galuu jibbe. Galuu obboleessa isaatii isan gammachiifte jettanii qabachuu dandeessu. Inni badee galuu mana jiraachuun isaa gaarii ta'e, hojii hojjechuun gaarii ta'e, abbaaf abboommuun gaarii ta'e, ani mana hin jiraatu, nama mana jiraatu, abbaa maasii nama abboommii abbaa isaatii eeguudha jedha. Garuu inni kuniyyuu yaadi isaa manaan qaamaan mana abbaa isaatti jira malee yaadaan iddoo fagoo dhafe inni jira. Inni tokko qaamaan fagoo deeme, inni tokko immoo yaada isaa fagoo jira. Egaa inni ilmi ni hangafni kun baay'ee har'a nu ilaallatu baay'ee nama hedduu ilaallachuu danda'a. Baruu ilma qotisuu isan aarsine isan kenne galuu isaa aarsa. Yommuu inni deemu maaliif deema jedhee maal yaadan kaasa? Maaliif baddaa maal jedhee eessa dhaqe yaadichi? Yommuu inni qabeenya abbaa isaa fudhatee bineensatti fiigu, yommuu inni hiriyoota hamootatti dhaqee kooluu galu, maal dubbanne inni hangafni kun? Gaaffii qotu. Kuni waan iddoo baay'eetti arginuu fi walii keenya gidduutti arginuudha jedhee yaadaan. Tokko tokkoon hiikuu hin danda'u. Tokko tokkoon akkasii kun akka jechuun barbaade jedhee hunda hiikee bituu hin danda'u. Garuu waan kana keessa waan baay'ee argachuu dandeessu waan ta'eef mee dhaggeeffadhaa. Ilmi hangafni galuu ilma qotisuu isa aarsuu isaatii yommuu inni hojii galu attam ta'ee jira. Ilillee gammachuu ture, wacatu ture, sagalee faarfannaatii, sagalee galataatii kan achi dhaga'amu. Inni garuu maal jedhu dubbata? Maaltu ta'e? Maal waci kun? Jedhee gaafata. Manatti garuu jibbisiise jechuudha. Ilmi garuu jibbu, manatti garuu jibbu, yaadni biraan inni kaasan tokko immoo yaada hinaaffaa, yaada tokko qaba, garuu yaada sana baasee mul'isu. Innis maali? Anaa fi hiriyoota kootiif jedhee abbaa isaatiin ilmoo reettii tokkollee anaa fi hiriyoota koof hin qalle jedhe. Mana jiraa ammallee gaaffii qaba. Mana jiraa abbaa isaa guddachaa jira. Mana jiraa guungumaadha. Mana jiraa guungumu. Waaqayyoon nu gargaaru. Mana jiraa qabeenyi araddaan wanti abbaan isaa qabu qaalii hundinuu kan isaa ture waa'ee ilmoo reettii qalanii nyaachuuf aaree gubata. Kanaaf hangafni ilmoo reettii kadhatu kanaaf hin jedhe. Hangafni ilmoo hoolaa ilmoo reettii qalachuuf hin kadhatu. Maaliif jennaan maasiin kan isaati. Abbaan isaa maal jedhee deebisaa feetu asirraa? Wanti hundinuu kan keetii yoo hojjete. Ilma hangafni kun mana jira malee kan isaa ta'uu beekna malee. Qabeenyi hundumtuu kan isaa ta'uu nu badee jira. Waaqayyo gara sammuutti nu adeemsu. Saba keenyas nuyi warra mana isaa keessaa hojjennes saba mana isaa keessa jiraataniifis Waaqayyo sammuu amala. Qabeenyi abbaan isaa qabu hundinuu kan isaa ta'uu garuu hin beekne hin fudhanne malee. Naan laanne hin jedhan malee. Kan mana abbaa isaa keessa jiru hundinuu kan isaa akka ta'e hubachuu dadhabee kaleessa obboleessi isaa badee ture. Inni garuu isaan obboleessa isaa ceephaa. Ilma kee isaa gaalamootaa wajjiniin horii kee akka fedhe godhe jedhee dubbata mul'atti. Yeroo ammaa dhumatti irratti haasa dhumaa kanarratti waan tokko dubbadha. Waldaa kiristaanaa keessattis walii keenya gidduutti dhimmi nama badee nu dhibbuutu irra jira. Dhimmi nama yaada waaqayyoo keessaa bahee cubbuutti kufee nu galcha.
Kanaafi nama cubbuutti kufee harka isaa qabanii kaasuun gaariidha. Jabaadhu jechuun gaariidha. Isa Waaqayyo irraa fagaatee yaada Waaqayyo irraa fagaatee sagalee Waaqayyootti deebi'u jechuun gaariidha. Isa kufee cubbuu isaatiin isa ceeba'u ija hojii isaatiin nyaate hojii isaatti akkas isa godhee mi'a haa argu haa ilaalu jechuun sun yaada nama fayyee miti. Kanaaf dubbii kana keessatti kontekstii kan duukaa waan tokko sirriitti mee si'a tokko bakka jiraattan jiraataatiin waa'ee obboloota keessatti ilaalaa. Obboloota wajjin tajaajiltan, obboloota wajjin jiraattan, firoota keessan isinitti dhiyoo fi sirraa fagoo biyyoota garaagaraa jiranis yaada si'a tokko. Waa'ee warra waldaa kiristaanaa keenya wajjin hojjettanis si'a tokko yaada. Eessa jiru isaan? Jiru obboloonni keessan, obboloonni keenya jiru. Qaayeen obboleessi kee eessa jira jedhee gaafate miti Waaqayyo. Abeel eessa jira obboleessi kee jennaan ala obboleessa koo nan eegaayyee. Eeguu obboleessa kootiiti ani jedhe. Dhiigni obboleessa keetii lafaa gara kootti iyya jedhe Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo kan inni nu gaafatu nama nu gaafata. Waldaa kiristaanaa keessatti walii keenya gidduuttis nama kan baay'uu qabu. Nama kan lakkaa'amu qabu. Nama kan eegamu qabu. Kan tifamu nama malee horii miti. Nama malee dhaabbata kan jedhamu nama malee horii sana miti. Mana sana miti. Waldaa kiristaanaati kan jennus walitti qabu fuulotaati kan jennus isin. Kanaaf inni kun dhibaadha amma. Macaafa qulqulluu keessatti yemmuu waa'ee kanaa dubbisu yaada tokko ta'uu nan tuqata. Hojii ergamootaa keessa yemmuu fudhatanii ilaaltan Yihuudaan dabarsee Yesuus Kiristoosin kenne. Yesuus Kiristoosin dabarsee yemmuu kennu 12 keessaa inni tokko isa ture waan ta'eef maal ta'ee kennifate nama 11tti deebi'e. Namni 11 maal godhu ta'anii obboleessi keenyaa namni tokko gidduutti hafeera waan ta'eef maal goonaa nama Yesuus Kiristoos yemmuu lafa ture isaa wajjin ture nama nu wajjinis ture nama bartuu ta'uu danda'u nama ba'aa kanaaf ta'u of gidduu barbaadna jedhe. Ixaa buusaniiti yookaan immoo carraasa jedhamu kan buusanii Maatiyaas irra bu'ee Maatiyaas achi baanii gara bartootaatti dabalamee akka inni 12 guutan. Yeroo kutaa kana dubbisu waa kana ni bara. Obboleessi keenya obboleettiin keenya mee fakkeenyaaf namoota nama 3-4 taatanii yookaan immoo nama 7 taatanii hojii hojjettanii namni tokko yoo isin gidduutti hojii dadhabee yookaan hin kufe haa ta'u fakkeenya dubbachaa jira. Yookaan immoo hojii sanaaf yeroo dhabe haa ta'u iddoo isaa nama buusuurraa maal godhaa yeroo tokko wanti mul'atu iddoo masaayyuu nuyyoo hojjechuu dandeenyaa waan jiruuti. Walumatti dhufnee iddoo nama kanaa cufuu dandeenya waan jiruuti. Waan akkasii hojjetu jireenyaa Waaqayyo. Waaqayyo nama tokko waan barbaadeef qaba. Namni tokko barbaachisaadha. Argitanii jarri kun hojjechuu danda'u turan 11 ta'anii iddoo Yihuudaa cufuu danda'u turan. Kun silas nuumman baga dhaqe hin jenne. Baga nu gidduutti dhibame hin jenne. Waa'ee isa isaan gidduutti dhibeef akka isaan marii taa'an namaa argisiisa macaafa. Inni nama gidduutti badee namatti qaawwa gaafa akkasii. Gaafa akkasii namatti qaawwa. Kanaaf isa kana akka hojii manaatti kan isin kennu. Qabataa. Inni badee haga ta'u. Iddoon irratti haa guutamu. Jireenya keessattis namaatti walitti guutanii qalbiin keessan yaada Waaqayyoo irraa fagaatanii ta'ee yaada keessanis gara Waaqayyootti fidaa. Tarii namoota achii walitti gaditanii namoota achii walitti guutanii jirtu yoo taatanii qalbii qulqulluu qabaachuu akka qabdan kutaan kunuunsitu dubbata. Ilaalchaa fi deebii abbaa isaanii nan dubbisaa ni dhaggeeffadhaa. Ilaalchaa fi deebii abbaa fuulleetti isa argee garaan isaa moogame itti fiigee itti marmee dhugate. Dafaatii uffata isa caalu fidaanii itti uffisaa. Amartii warqee quba isaatti kaa'a. Kophees miila isaatti kaa'a. Ilmi koo kun badee ture hin argame.
Funduroo isa coomaa fidaa qalaa. Hin nyaanna hin gammanna. Ilmi koo kun du'eedhuma ture deebi'ee jiraate badee ture hin argame jedhee dubbate. Gammachuun abbaa keenya mana isaa keessa jiraachuudha. Riitaan gara isaatti deebi'uudha. Yommuu inni badee deebi'u hin gammada Waaqayyo. Ilmi namaa isa badee barbaaduuf dhufee sagalee Waaqayyo. Ilmi namaa isa badee barbaaduuf. Kanaaf gara Waaqayyootti dhufuun nuuf haa ta'u. Ilma kana abbaan akkamitti akkana simatee gammachuu guddaadhaan garaan isaa mooga'ee jedhee dubbata. Ilmi keessan nama yoo ta'e iyyuu Waaqayyoon immoo ni beekama. Ilmi keessan nama ni ilaallatu baay'ee isaa yoo ta'e Waaqayyoon immoo ni ilaallatu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kun maal nutti himaa? Abbaan keenya garaa jaalalaa nuu qaba. Ilmi inni hangafni immoo egaa kanaan morme jechuudha. Kanaan morma. Kana fudhachuun barbaanne. Ilmi inni quxisuun akka inni alatti hafuu barbaada. Akka inni ol seenuu barbaada. Dhufee akka inni haala sana keessa galu barbaada. Kan kootii jedhee hammatee qabatee. Waan mana kana keessa jiru kan kootii individualismii isa jedhama. Ofummaa kan kootii isa jedhama. Mana baasaatii already kan isaatti deebisee hin argamne. Waaqayyo sammuu akkasii keessa namaa baasa. Waaqayyo sammuu akkasii ajijjiiru gara gaariitti. Macaafa qulqulluu keessatti akka jedhu waan akkasii kana Waaqayyoon ciigaa wanta qabatan kan itti bobboganii gadhiisuu diduu jaalala taayitaa, jaalala iddoo, jaalala beekamtii nama guddisuu irra, nama dabarsuu irra, alatti nama dhiibuu, nama jibbuu, ari'annaa keessumaa wantoonni waggootaan waqtatti dabalaa dhufan baay'ee nama suukanneessanii bobboloota. Isa dubbachuun barbaadu. Garuu kutaa kanatu immoo achitti nageessa waan ta'eef. Wanti amma biyya keenya keessatti saba warra fayyinee akka amannee irra jiran gidduutti godhamaa jiru baay'ee gaasisaadha baay'ee. Jireenya ilma hangafaa kanatu mul'ata yeroo baay'eetti. Wanti hundinuu kan isaa kan beeku isa, qabeenyi kan isaa kan hojjete isa, inni badee galuu kan isa aarsu. Haalaaf bitaa ofiisaa fi laficha qabatee, iddicha qabatee, manicha qabatee jiraachuu itti tola malee inni badee galuu itti hin tolu. Kanaaf Waaqayyo hafuura akkasii haaromtu. Waaqayyo hafuura akkasii dhaloota kanarraa haaromtu. Asitti waan lamaan sadii tokko dubbadheetan ergicha walitti qaba. Abbaan isaa akka jedhe ilma hangafaan. Mee yaada abbaa hangafaaf kan jedhu sana waan afur. Ati yeroo hundumaa anaa wajjin jirta. Ati yeroo hundumaa anaa wajjin jirta. Wanti ani qabu hundinuu kan keeti. Obboleessi kee kun du'ee ture deebi'ee jiraate. Badee ture deebi'ee gale. Kanaaf gammaduutu nurraa eegama. Nurra jira jedhee deebisee. Baay'ee nama dhiba. Yaada hangafa ilma hangafaa kana waan afuriin deebisee abbaan itti dubbate. Ati yeroo hundumaa anaa wajjin jirtu. Ilma ta'uun buddeena caala kana jedhee ibsa kana. Mata dureen koo asirra jira. Ati yeroo hundumaa anaa wajjin jirta. Anaa wajjin illee jiraatti immoo waan hin qabu hundinuu kan keeti. Maaliif reetti kanadha? Maaliif ilmi badee deebi'ee galuuf hinaaf ta'a? Obboleessi kee oduu hedduu hin gale. Badee hin gale. Maaliif hin gammaddu jedhe? Maaliif hin gammaddu? Maaliif kun nama gammachiisoo jedhe gaafate. Dinqiidha. Yeroo ammaa inni jireenya ilma hangafa kanarraa kan argu kan isa gammachiisu barbaada malee wanti nama gammachiisu akka isa gammisuuf yaada isaa waan kana duukaa buusuun barbaada ilmi kun. Ofiisaaf garuu waan isa gammachiisu qofa kan inni barbaadu.
Garuu wanti na hunda gammachiisu jira. Kanaaf yaadi abbaa isaatii ilma hangafaaf qabu ati anaa wajjin jirta. Obboloota koo isin Waaqayyo wajjin erga jiraattanii wanta hundumaa qabu sodaatu. Isin mana jirtu taanaan waa'ee waan nyaatanii, waa'ee waan dhuganii, waa'ee waan uffatanii ajjannaa miti. Ilma ta'uun nyaatarra caala. Ilma ta'uun hojjetaa qabi. Ilma ta'uun hojjetanii nyaata argachuun mali. Isa kana hojjettoonni guyyaayyuu hin argatu waan turaniif. Ilma ta'uun nyaachisi namaaf qophaa'uu mali. Tuntunuun qalamuu mali. Uffachuu caala. Warqee qubatti mormatti naqachuu irra caala. Ilma ta'uun itti dhalachuuf dhaaluudha. Ilma ta'uun itti gaafatamummaa fudhachuudha. Bulchuuf, dhaaluuf, qophaa'uu, geggeessuudhaaf yaada banamaa qabaachuudha. Ilma ta'uun buluu qofaaf utuu hin ta'in namoota baay'eefis dhaloota itti fufsiisuufis abdatamaadha. Warri mana Waaqayyoo keessa jiran waloon namni mana Waaqayyoo keessa jiru sanyii biqiluudha. Sanyii horuudha. Sanyii jiraatuudha. Isinii sanyii jiraataa irraa dhalattan sanaduu Waaqayyoo Phexros jedhu. Sanyii badutti hin dhalalle sanyii isa jiraatu sanatti dhalattan jedha. Kanaaf dubbicha waan tokkotti gar tokkotti walitti fida. Maal irraa barraa maal barsiisa? Waan gurguddaa sadii. Inni jalqabaa ilma hangafarraa waan tokko barra. Sarara tokko qofa. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuun yookaan mana Waaqayyoo keessa utuu jiraatanii keessaa gadi ba'u miidhaa namarratti akka fidu. Ilma qotiisuurraa waan tokko barra. Innis mana Waaqayyoo keessa utuu jiraannu harka abbaa keenyaa keessa utuu jiraannu utuu nyaannu, utuu dhugnu, utuu gammachuu qabnu, utuu ilma jedhamnee jirru manaa yoo namni gadi ba'u miidhaarraa akka bu'uudha. Rakkoon akka dirmuudha. Ilma hangafarraa maal barra? Innis mana Waaqayyoo keessa yommuu jiraannu yaada qulqulluu fi qajeelaa qabaachuudhaan deddeebi'uun barbaachisaa ta'uu isaati. Egaa ilmi hangafni mana abbaa isaa keessa jira garuu immoo yaada qulqulluu hin qabu jechuudha. Mana Waaqayyoo keessa yommuu jiraannu yaada qulqulluu fi qajeelaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu isaa nutti dubbata. Ilmi hangafni yaada qulqulluu qabu, qalbii isaa qulqulluu miti, yaadi isaa ammallee jibba keessaa hin baane jechuudha. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa jirra, hojjechaa jirra jecha hojjechuu hin ta'in akka itti jirrutu murteessaadha. Ammam hubannaa mana Waaqayyoo qabna, ammam hubannaa wangeelichaa qabna, dhoksaan kun nu galee isa keessatti hafuutu si malaa jira sagalee Waaqayyoo keessatti hafuu qabu. Waaqayyo abbaan immoo Waaqayyo abbaa keenyaa isa amma nu jiraachisu, isa nu sooru, isa nagaa nu kennu, isa waamichaa ilma isaatiin nu godhe immoo isa kanatti hiikama jechuudha. Waaqayyo nama gara isaatti deebi'u ni barbaada. Abbaan barbaada. Abbaa isaaniirraa yommuu hin marre kan nutti himu Waaqayyo nama gara isaatti barbaada. Waaqayyo qalbii deebi'u. Inni badee akka inni deebi'u barbaada Waaqayyo. Inni kufee akka inni ka'u barbaada Waaqayyo. Ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos bara keessan jireenya keessan eebbisu. Egaa seenaan kun yookaan fakkeenyi Gooftaa Yesuus itti barsiise kun har'a jireenya keenya keessattis hiika guddaa qaba. Kanaaf macaafa qulqulluu harka keessan irra jiru dubbisaa. Waan asirra jiru dubbisaa sagalee Waaqayyoo maal jedhaa maalitti dubbataa jettanii ilaalutu sirra jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos bara keessaniif jireenya keessan eebbisu.